qaba afaan oromootiin dubbachuu baay'ee na dhiba. Wanni na dhibuuf ani oromoodha. Oromoo akkan ta'e nan amana. Itti nan boonas ani oromoodha. Waggaa 50 na ta'e ergan biyya na baasanii. Maaliif yoggaa jettani rakkoon biyya Oromoo ga'e nan jedhan suni anas na ga'eera. Waggaa 50 narraa Agumee bultii lamatti jaagamaan Amboo biyya Maccaatii ba'ee ho'asii deeme malee biyya mo'uu hin danda'u jedheet namni hoggasaa Amboo mo'u achi na kaase ji'a 4 keessatti ergasii jammaree hamma ammaatti biyya ormaatan taa'e malee faqaadafillee ji'a tokkollee deebi'ee hin beeku. Ammas gaa wajjuma amma kii dubbadhuudhaan jettanii kanumaanan itti deema. Ofii akkan beekutti isinitti ibsuu hin danda'u. Ta'us immoo walitti somma kee maaliif makinaan hin jedhina. Egaa lammaffaa kan inan jedhu biyya keenyaaf guyyaadhaan walitti baanee wanda biyya keenyaa ta'u kan dubbachuudhaaf nu dandeessise majammara Waaqa nu uume galannaa ga'uuf. Eega isa galatooffanne as deebineeti isa duratti Koloneel Alamuun dubbatettan deebi'a. Maccaa fi Tuulamni waggaa biyya kanatti dhaabbamu alaamansaa maaliif dhaabbame waggaa jedhame manni tamaarii akka hojjetamu karaan akka hojjetamu jedhanii waggaa kana walga'ani anis keessan jira. Amma duratti waggaa isinitti mansan dhageessaniitu olon komiidhaa jammaramee amma gindi baratitti komitee san keessan jiraanis. Waggaa kana goonu immoo gosa liyyinnatiin qabu hundumtuu gosa tokkoon Sidaamnis, Oromoonis, Tigreenis, Guraageenis namni biyya keenya keessa jiru hundumtuu wal geenyeet wajjin wanna kana dhaamne. Kana bichaa miti immoo kana fuuldurallee gizee xalaanni dhufee biyya keenya qabate xalaanni walitti nu naquudha jedheet Sidaama fi Oromoo biyya keessaniin kaaftanii jedhanii waggaa walitti naquu barbaadani obboleessa abbaa kootii ilmoo obboleessa abbaa kootii Fitararii abbaa Dooyyoo waamii hin beektu sin hundumtuu maqaa isaanii inni idimee keessa